Taphattoonni Kostee anis gammanneerraa waancaan kun garee keenyaaf baay'ee murteessaadha. Amma bara dorgommii 2024 waancaan golabuun yaaduu kan qabnu waa'ee bara dorgommii 2025 jedhan leenjisaan Real Madrid Carlo Ancelottiin taphaan booda yaada kennaniin. Konfedereeshinoota jaarraa kilaboota jaha kan hirmaachisee waancaan Intercontinental bara 2024 kaleessa tapha waancaan Qatar Stadiumii Lusailitti Real Madrid goolii 3-0 kilaba Meeksikoo Pachuca injifachuun shaampiyoonii bara 2024 ta'e. Waggaa lama dura waancaa addunyaa Qatar du'aatti dorgomeen Stadiumii Lusailitti tapha xumuraan goolii 3 garee biyyaalessa Firaansiif galchuun Arjentiinaan waancaa kan dhabe Kylian Mbappeen kaleessa miidhamarraa bayyanachuun Stadiumii kanatti daqiiqaa 37 irratti goolii Real Madrid ittiin dursee galche. Bellingham tries to lay it through. Great chance for the opening goal here for Real Madrid. Mbappe scores. Set up by Vinicius. Gooliin kun qindoomina taphattoota Real Madrid sadan Jude Bellingham, Vinicius Junior fi Kylian Mbappeen galte. Vinicius Junior ga'umsa dhuunfaasaa fayyadamuun goolii egaa Pachuca Carlos Moreno salphumatti goomsee bira darbuun waa hunda xumuree Kylian Mbappeef mijeesseefi. Mbappeenis carraa argatetti fayyadamuun miila isaa bitaatiin goolii lakkoofsise. Haalli Vinicius Junior kubbaa kana naaf mijeessee fi dandeettiin Bellingham adduma kan jedhe Kylian Mbappeen goolii kana galchuun salphaa ture jedhe. Boqonnaa deebii daqiiqaa 53 Rodrigoon taphattoota sirreettisaa Pachuca gara wallaalchisee yaardii 20 irraa goolii hawwattuu galchuun dursummaa Madrid gara goolii lamaatti bal'ise. Rodrigo twisting, turning, placing perfectly. What a strike that was. Daqiiqaa 82 taphataan sirreettisaa Pachuca Wassam Idris sirra penaltii keessatti balleessaa Lucas Vazquez irratti raawwateen vaariin laalamuun penaltii Real Madridiif kenname. Kibxata darbee taphataa cimaa FIFA jedhamuun kan badhaafame Vinicius Junior penaltiin goolii sadaffaa galchuun Madrid 3-0 Pachuca injifatee shaampiyoonii ta'e. Real Madrid keessatti waancaa 15 kan argatan Carlo Ancelottiin leenjisaa warra Los Blancos waliin waancaa hedduu argatan ta'uun seenaa haaraa galmeessisaniiru. Daqiiqaa 70 irratti Rodrigoon jijjiiramee gara dirree kan seene Luka Modric waancawwan 28 Real Madrid waliin shaampiyoonii ta'uun gama taphattoota Madrid keessatti dursaa jira. Kylian Mbappeen waancaa mo'amtoota Awurooppaa dabalatee kan kaleessaa waliin tapha xumuraa lamaan goolii 2 galchuun waancaa 2 Real Madrid waliin shaampiyoonii ta'e. Vinicius Junior kaleessa goolii 1 galchuun 1 mijeessuun ga'umsa gaarii mul'iseen taphataa cimaa dorgommichaa ta'uun filatame. Viniin kan kaleessaa waliin taphoota xumuraa 12 gooliiwwan 14 irratti hirmaate. Goolii 7 galchuun 7 mijeesse. Waancaa hedduu Real Madrid waliin shaampiyoonii ta'uu kootti gammadeera kan jedhan leenjisaan kilabichaa Carlo Ancelottiin tapha kanaan waan gaarii taphattoota koorraa argeera. Caalattammoo taphattoonni sarara fuulduraa taphattoota garaagarummaa uumanidha jechuun taphattoota isaanii kan akka Vinicius Junior, Rodrigo fi Kylian Mbappeef ajajaniiru. Gareen Carlo Ancelotti Real Madrid tapha xumuraa bara 2024 La Liga Spainiin sanbata Sevilla waliin taphachuun jalqaba bara haaraa immoo waancaa mo'amtoota Spain Saudi Arabiyaatti dorgomuu irratti hirmaachuuf gara baha giddu galaatti deebi'a. Now Real Madrid will get another trophy and another international one for them. Real Madrid champions of the FIFA Intercontinental. Taphattoonni Kostee anis gammanneerraa waancaan kun garee keenyaaf baay'ee murteessaadha. Amma bara dorgommii 2024 waancaan golabuun yaaduu kan qabnu waa'ee bara dorgommii 2025 jedhan leenjisaan Real Madrid Carlo Ancelottiin taphaan booda yaada kennaniin. Konfedereeshinoota jaarraa kilaboota jaha kan hirmaachisee waancaan Intercontinental bara 2024 kaleessa tapha waancaan Qatar Stadiumii Lusailitti Real Madrid goolii 3-0 kilaba Meeksikoo Pachuca injifachuun shaampiyoonii bara 2024 ta'e. Waggaa lama dura waancaa addunyaa Qatar du'aatti dorgomeen Stadiumii Lusailitti tapha xumuraan goolii 3 garee biyyaalessa Firaansiif galchuun Arjentiinaan waancaa kan dhabe Kylian Mbappeen kaleessa miidhamarraa bayyanachuun Stadiumii kanatti daqiiqaa 37 irratti goolii Real Madrid ittiin dursee galche. Bellingham tries to lay it through. Great chance for the opening goal here for Real Madrid. Mbappe scores. Set up by Vinicius. Gooliin kun qindoomina taphattoota Real Madrid sadan Jude Bellingham, Vinicius Junior fi Kylian Mbappeen galte. Vinicius Junior ga'umsa dhuunfaasaa fayyadamuun goolii egaa Pachuca Carlos Moreno salphumatti goomsee bira darbuun waa hunda xumuree Kylian Mbappeef mijeesseefi. Mbappeenis carraa argatetti fayyadamuun miila isaa bitaatiin goolii lakkoofsise. Haalli Vinicius Junior kubbaa kana naaf mijeessee fi dandeettiin Bellingham adduma kan jedhe Kylian Mbappeen goolii kana galchuun salphaa ture jedhe. Boqonnaa deebii daqiiqaa 53 Rodrigoon taphattoota sirreettisaa Pachuca gara wallaalchisee yaardii 20 irraa goolii hawwattuu galchuun dursummaa Madrid gara goolii lamaatti bal'ise. Rodrigo twisting, turning, placing perfectly.
What a strike that was! daqiiqaa 82 taphataan sarrechisaa Paachukaa Waasam Idriis sarara penaltii keessatti balleessaa Lukaas Vaasquez irratti raawwateen vaariin laalamuun penaltii Real Madridiif kenname. Kibxata darbee taphataa cimaa FIFA jedhamuun kan badhaafame Vinicius Junior penaltiin goolii sadaffaa galchuun Madrid 3-0 Paachukaa injifatee shaampiyoonii ta'e. Real Madrid keessatti waancaa 15 kan argatan Carlo Ancelottiin leenjisaa warra Los Blancos waliin waancaa hedduu argatan ta'uun seenaa haaraa galmeessisaniiru. Daqiiqaa 70 irratti Rodrigoon jijjiiramee gara dirree kan seene Luka Modric waancawwan 28 Real Madrid waliin shaampiyoonii ta'uun gama taphattoota Madrid keessatti dursaa jira. Kylian Mbappeen waancaa mo'amtoota Awurooppaa dabalatee kan kaleessaa waliin tapha xumuraa lamaan goolii 2 galchuun waancaa 2 Real Madrid waliin shaampiyoonii ta'e. Vinicius Junior kaleessa goolii 1 galchuun tokko mijeessuun ga'umsa gaarii mul'iseen taphataa cimaa dorgommichaa ta'uun filatame. Viniin kan kaleessaa waliin taphoota xumuraa 12 gooliiwwan 14 irratti hirmaate. Goolii 7 galchuun 7 mijeesse. Waancaa hedduu Real Madrid waliin shaampiyoonii ta'uu kootti gammadeera kan jedhan leenjisaan kilabichaa Carlo Ancelottiin tapha kanaan waan gaarii taphattoota koorraa argeera. Caalattammoo taphattoonni sarara fuulduraa taphattoota garaagarummaa uumanidha jechuun taphattoota isaanii kan akka Vinicius Junior, Rodrigo fi Kylian Mbappee ajajaniiru. Gareen Carlo Ancelotti Real Madrid tapha xumuraa bara 2024 La Liga Spainiin sanbata Sevilla waliin taphachuun jalqaba bara haaraa immoo waancaa mo'amtoota Spain Saudi Arabiyaatti dorgomuu irratti hirmaachuuf gara baha giddu galaatti deebi'a. Now Real Madrid will get another trophy and another international one for them. Real Madrid champions of the FIFA Interclub.